Harkafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya hardhaatiin keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya hardhaa Dr. HEENOOK GABBISAAti. Isin hundinuu gama miidiyaalee hawaasummaatiin akkasumas miidiyaawwan gurguddaa hawaasni Oromootiif addunyaa qabullee irratti argitanii jirtu. Waan wal isin barsiisuun qabu kallattii maan gara keessummaa kiyyaatti dhufa. Dr. Baganagaan dhuftan gara miidiyaa Oromiyaa 11. Waan nu affeertaniif kabaja guddaa argadha. Mee daawwattoota keenyaan naga gaafadhaati gara sagantaa keenyaatti ceena. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa Baganagaan jiraattan har'a istuudiyoo Oromiyaa 11tti argamna. Weekendii kana yookaan immoo guyyaa lamaan sadan darbee haajaa guddaa qabna turre. Haajaa guddaa kana Oromiyaa 11 yeroo isaaniitii fi qabeenya isaanii nuuf eeyyamanii asitti nu affeeranii waa'ee yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa irratti nu waliin dalaga guddaa irra turanii amma immoo kabajamoo daawwattoonni keenya akka isaan baran kan nu barbaannu marii waa'ee sirna yookaan immoo adeemsa siyaasaa Oromoo mari'achuudhaaf affeerraa naaf gootanii asitti waan na waamtaniif kabaja guddaan qaba. Galatoomaa isin jechuun barbaada. Galatoomaa isinis garan dhufuu keessaniif mee uf duubas deebinee seenaadhaan akka hin banne wal yaadachiisaatuma asaa qabnutti fayyadamuudhaaf mee isin yeroo hedduu qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa yeroo ammaa kana keessattuu saa uummanni Oromoo hooggantoota barbaadutti gahee mataa keessanii bahutti jirtanii qabsoon Oromoo eessaa ka'ee maalirra jira? Gaaffii jabduudha kun qabsoon Oromoo ka waggaa hedduu duubatti deebi'utu hin taane waggaa 15 darbe kana gabaabsanii ilaaluun barbaachisaadha. Haala lamaan ilaaluu dandeenya yookaan hubachuu dandeenya. Waggaa 3 dura qabsoon Oromoo dachii Oromiyaa irraa dirree Oromiyaa irraa baatee biyyoota ollaa fi biyyoota daayaspooraa keessa turte. Amma qabsoon Oromoo dachii Oromiyaa irra jira, dirree Oromiyaa irra jira, bakki taphaas taphattoonnis dirree Oromiyaa irra jiru. Garaagarummaan kanatu jira. Haala waliigalaatti kana fakkaata. Kana gaafa jennu garuu qabsoo Oromoo kan hoogganan kan geggeessan bakka adda addaa wiirtuu adda addaatu jira. Wiirtuun adda addaa kun qaalittii dabalatee gullallee dabalatee gammoojjii Oromoo yookaan immoo bosona Oromiyaa dabalatee daayaspooraas dabalatee wiirtuu qabsoo Oromooti jennee waamuu dandeenya. Wiirtuun kun garuu integrated yoo hin taane walitti mataa wal hin qabanne yoo itti gaafatamummaa siyaasaa yookaan immoo political responsibility yoo waliif hin hirre inchi tokko fuulduratti deemuu hin dandeenyu. Wanti Oromoo hafe kana mataa wal qabsiisu integrate gochuu manage gochuutu hafe. Kanarraan kan hafe akka waliigalaatti kana booda uummanni Oromoo ijisaa daayaspooraa irra miti, biyya ormaa irra miti, achi Oromiyaa irra, dirree Oromiyaa irra. Kun kan nama gammachiisudha. Galatoomaa mee yeroo hedduu ilaalcha lamatu jira hawaasa kana keessa. Hawaasni tokko gama tokkoon bilisoomne irra jedha, gama tokkoon immoo ammas qabsoon Oromoo hin xumuramne jedha. Isiniif mee bu'aawwan qabsoo Oromoo argamsiise maal fa'aa isinitti fakkaatu? Bu'aan qabsoon Oromoo agarsiise bara 1991 irraa kaanee bu'aa gurguddaatu jira. Tokkoffaa Oromoo fi Oromiyaan daangaa mataa isheetii qabaattee, afaan mataa isheetii qabaattee sirna beekumsaa yookaan immoo knowledge systemii mataa ishee qabaattee as ba'uun carraa guddaa fi argamtii guddaa yookaan outputii guddaadha. Waggaa 30 darbe keessatti bara 1991 hamma 2018tti uummanni Oromoo ajjeefamaa ba'ee, hidhamaa ba'ee, tumamaa ba'ee, rakkachaa ba'ee, lafti isaa saamamaa ba'e. Haa ta'utii garuu eenyummaansaa daangaansaa legal personality yookaan immoo beekamtii seeraa fi beekamtii heeraa qabaatee existii godha. Sun argannoo guddaadha. Uummanni Oromoo waggaa hedduuf itti qabsaa'ee itti hidhamee itti du'ee kan asiin ga'e. Amma garuu waggaa 3 kana keessatti sirni geggeessaa biyyaa yookaan immoo political systemiin biyya sanaa wantoota nuyi waggaa 30 darbe arganne keessatti chaalenjii gochuu jalqabe. Bara mootummaa wayyaanee Oromoon tokko yoo mootummaadhaan falma yookaan mootummaadhaan oppose godhate yookaan mootummaadhaan morma yoo ta'e shororkeessaa jedhameeti kan hidhamu. Yeroo ammaatti garuu Oromoo miti kan hidhamaa jiru. Oromummaatu hidhaa jira. Oromoo miti kan himatamaa jiru mana murtiitti.
Oromummaatu mana murtiitti himatamaa jira. Fakkeenya Baqqalee Garbaa Jawaar kan kaasuu dandeenya. Jawaaris Baqqalee Garbaas as far as I know biyya Itoophiyaa kana keessatti Oromoon bakka isaaf malu qabatee itti gaafatamummaa akka sabaatti irra jiru fudhatee biyya kana fuulduratti deemsisuu qaba. Namoota jedhanii yaadanidha. Kan himatamee jiru garuu ilaalcha Oromummaa isaan qaban malee dhuunfaatti akka nama tokkootti isaan miti kan himatamee jiru. So garaagarummaa waggaa 30 darbeetii fi waggaa 3 kana keessatti jiru Oromummaatu akka yakkaatti ilaalamaa jira yeroo ammaa. Kun wanta baay'ee dangerousidha. Wanta baay'ee balaa baatu kun. Wanti hunda keenya tokko godhu amantii adda addaa qaba Oromoon bakka adda addaatii dhufa. Aadaa adda addaatu jira. Ilaalcha adda addaatu jira. Oromummaa irratti garuu gaaddisa Oromooti. Gaaddisa kana yoo gogsan gaaddisa kana irratti yoo dubbii kaasan balaa yoo fidan gaaddisni kun bade jechuun Oromoon badde jechuudha. Kanaaf immoo furmaanni kana ofirraa oolchuudhaaf dirqama kan qabu wiirtuu qabsoo Oromoo bakka adda addaa jiru ansara jedhe walitti integrated yoo ta'e yoo walitti qindaa'e akka asseetitti akka leecallootti yoo wal ilaale qofa. Wiirtuun arfan kun kan Oromoo bilisa baasu kan Oromoo ceesisuu danda'u yoo waliin deeme duwwaadha. Kanaaf konseptiin bilisummaa akka tasla jette yaada lama jira kan jette I guess amma yaada lama natti fakkaatu. Maybe waggaa lama dura yaada lama ta'uu danda'a. Haala tokko laallee jijjiirama tokko laallee waa'ee bilisummaa diskasii gochaa turre. Amma innumaayyuu bilisummaa na haafu dargaggoon Oromoo tokko mootummaa waliin dubbii yoo qabaate yookaan mootummaa kana yoo ittiin morme karaarra fuudhaniitu addabaabaayii bakka nama walitti qabametti addatti meeshaatti rukutaniitu ajjeesu. Namni hammam yakkamaayyuu haa ta'u namni hammam waa barbaade balleessu mana murtii deemee yakkisaa ilaalamee du'illee yoo itti murtaa'e mana murtiitiin abbaa seeraatiin itti murtaa'a. Malee poolisiin milishaan ganda keessaa walitti qabamtee dargaggoo Oromoo tokko karaarra naannestee addabaabaayirra naannestee ajjeesuun Oromoon akkuma Oromummaa akka Oromootti jiraachuun isaa gaaffii jalgalaa jira. Kun hubatamuu qaba. Waa'ee bilisummaa boodatti deebina. Kanaafuu Oromoon qabsoo godhaa ture irraa bu'aan argatin jiru jechuudha. Qabsoon Oromoon godhaa ture irraa bu'aan jiru falmii fi falammii fi qabsoon gaggeeffamaa jiru Oromiyaa dirree Oromiyaatti ta'uusaa irraa qofaatu akka argannootti ilaalla. Oromoof daangaan Oromiyaa jiraachuun afaan Oromoo jiraachuun aadaan Oromoo jiraachuun and distinct body of knowledge yookaan immoo qaamni beekumsaa Oromoo qofaatti darbee jiraachuun waggaa 30 darbe keessa kan argatamedha. Bara 1991 kaasee. Amma waggaa 3 kana keessatti haala addaatiin ilaaluu danda'u nurra jira. Waggaan 3 kun uncharted territoryidha uummata Oromootiif. Uncharted territory kan ta'e nama nu beeku, nama afaan keenya beeku, nama aadaa keenya beeku, nama dadhabina keenya beekutu deebi'ee exploit nu gochaa jira. Nama dhiiga qeerroo Oromoo irra deemee aangoo qabate namuma gaaffii qeerroon Oromoo kaaste irra deemee dudda shoulderii qeerroo irra deemee aangoo qabatetu deebi'ee qeerroo ajjeesaa jira. Kun gaaffiidha. Gaaffiin kun haala adda ta'een ilaalamu qaba. Kanaaf wanti Oromoon argatte yeroo ammaatti falmiin jiru dirree Oromiyaa irra ta'uu qofaatu akka argannootti ilaalan malee bara Oromoo protestii waggaa 4 darbe waa'ee Finfinnee Oromoon dantaan Finfinnee irraa qabu har'a eessarra akka inni jiru hin beeknu. Barattoonni Oromoo kooleejii irraa eebbifamanii har'a injineeringiidhaan baratanii karaarraa dhagaa guuru ijoolleen dargaggoof shamarreen Oromoo karaarraa buna danfisanii maallaqa qarshii tokko funaanu digirii baatanii Oromoo fi Oromiyaan hiyyeessa miti. Dachii hiyyeessa hin qabnu. Dachii hongee ta'e hin qabnu. Naturally favoredidha. Garuu poolisii yookaan tarsiimoon ilmaan Oromoo hojiitti bobbaasee ilmaan Oromoo of danda'anii mana godhatanii qabeenya horatanii maatii horatanii jireenya disentii ta'an ittiin jiraatan hin jiru. Tarsiimoon sun hin jiru. Poolisiin sun hin jiru. Waa'een abbaa biyyummaa akka jirtu ta'e gaaffiin abbaa biyyummaa akkuma jirtu ta'e haaruma amma jiru kana keessatti waa tokko suphinatu jennee poolisii ittiin dargaggoota Oromoo kooleejii irraa fuutee hojiitti bobbaastee jiruu reegulaariif idilee jiraatan hin jiru. Namni hundumtuu karaatti biyyaa ba'ee badu karaa ittiin galaana ce'ee kaan galaana keessatti dhumee galaana ce'ee maatii isaa gargaaruu barbaada.
So kana gaafa walitti qabne ilaallu wanta Oromoon argatte abbootiin qabeenyaa bara mootummaa wayyaanee waliin ta'anii qabeenya horatan ammas qabeenya qabaachuu danda'u ta'a. Sun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Oromoo kan bakka bu'u har'a Oromoon tokko nagaadhaan ba'ee qotatee dalagatee galgala nagaadhaan galaa yoo jette gara Wallaggaa deemi ilaal. Midhaanni erga makarame waggaa 3 manni barumsaa erga baname waggaa 3 6 pm taanaan yookaan 12 sa'aatiin 12 taanaan makiinaan konkolaataan bakka jirutti dhaabbata. Kun hundumtuu maaliif yoo jette rakkoo siyaasaa bu'uuraa ta'e biyya sana keessa jira. Baqqalee faan Jawaar faan nagaa buusuudhaaf ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo baadiyyaa keessa bosona keessa deemanii barbaadanii kadhatanii ol deebisaa turan. Maal godhe mootummaan? Jawaar faa ajjeesuudhaaf Baqqalee faa ajjeesuudhaaf Gujii irratti isaaniin ajjeesuudhaaf hin deemne akka isaan nagaan buusne. Maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo umurii isaa guutuu akka inni baadiyyaa keessaa lolu kan mootummaan barbaadu. Sababa sanaan poolisii mataa isaatii yookaan tarsiimoo mataa isaatii baafatee mootummaan ittiin uummata Oromoo cuucuu waan barbaaduuf. Yoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'e yoo walii galteen jiraate mootummaan kun wantoota gochuu barbaadu hundumaa gochuu hin danda'u. So kanaaf nagaan humti akka bu'uyyuu waan barbaadamu miti jechuudha. Kun qabatamaatti ragaa wajjin wanta jirudha. Mee walakkaadhaan hedduu irra dubbattanii galatooma garamee bu'aawwan akka yeroo ammaa kanatti gara nasaa deebinuuti namoonni tokko tokko qabsoon Oromoo ammas bu'aa tokko tokko fidutti jira keessattuu qabsoon diyaaspooraan Oromoo biyya alaatitti godhu dhiheenya kana mootummaan Ameerikaa qoqqobbii viizaa hooggantoota Itoophiyaa irra kaa'ee jira. Isa kana akkamitti ilaaltu dhugama qabsoo Oromoottu kanas harka keessaa qabamoo ija kamiin ilaaltu? Kun dhugaatti waa'een qoqqobbii viizaa kun akka bu'aatti ilaaluu dandeenya. Garuu bu'aan kun positive change biyya keenya progress gochisiisuudhaaf biyya keenya guddisuudhaaf Oromoof Oromiyaa dachii Oromiyaa waliin secured ta'ee mirkanaa'ee akka inni jiraatuuf immediately ni fayyada yoo jettee kan fayyadu miti. Garuu immoo seenaa diplomatic relationship yookaan immoo hariiroo diplomaasii Ameerikaaf Itoophiyaan qabdu keessatti bara 1903 1903 irraa kaaseeti diplomatic relationship biyyoota lamaan kana gidduu jirtu. Seenaa biyyoota lamaan kana keessatti mootummaan Ameerikaa takka haga kana qoqqobbii hamma kana ga'u qabsiistee hin beektu. Qoqqobbiin hamma kana ga'u kun biyya sana irratti qaqqabuun waggaa 3 kana keessatti jaallattus jibbinus Abiy Ahmed farra ilaalcha Oromoof Oromummaa qabaatu iyyuu malee uummata Oromoo wajjin kontaaktii wayi qaba. Kontaaktii gaafa san jiru social kontaaktii qaba. Habaay'eetu waxinnaattu aggaaroo bakka bu'eeranii godha. Gaafa barbaadu maqaa Oromootiin nagada. Maqaa Oromoo bal'eessisuu keessatti qabsoo Oromoo bal'eessisuu keessatti shoora guddaa qaba dubbiin kun. Kan nagaddisiisu anaan kanadha. Individually akka nama dhuunfaa tokkootti qoqqobbii viizaa irratti godhame kana guutummaa guutuuttiin itti amana. Maaliif meeshaadhaaf risoorsii biyyaa qabatanii uummata Tigraay ajjeesuun uummata Tigraay waraana Shaabiyaa yookaan waraana Eertiraa biyya Itoophiyaatti invite godhanii uummata Tigraay ajjeesisuun yakka caalu. Uummata Tigraayiif TPLF fudhannee yoo ilaalle waggaa 30 darbe keessatti adda dureedhaan kan miidhame tarsiimoo fi poolisii mootummaa TPLF irratti hundaa'ee adda dureedhaan victimiin yookaan miidhaan kan irra ga'e uummata Oromooti. Innumaayyuu kan gammaduu nurra ture nuyi ture lola kanarratti. Lola kanatti garuu gammaduu hin qabnu. Lola kana oppose gochuu qabna. Lola kana mormuu qabna. Maaliif namni kamiyyuu karaa seera qabeessa malee du'uun ajjeefamu seera qabeessa miti. Uummanni Oromoo waa'ee acuuccaa namni uummata Oromoo caalaa beeku hin jiru. Acuuccaa nurra ga'e ajjeechaa nurra ga'e saba biraarra ka'uu hin barbaannu. A true freedom fighter namni dhugaatti freedomiidhaaf lolu sabni biraanis freedomii qabaachuu akka qabu itti amanuu qaba. Sabni Tigraay yookaan mootummaa TPLF waliin hariiroo siyaasaa irratti hundaa'uudhaan furmaata barbaaduutu ture malee yeroo ammaatti haga viizaan maayiqabiin yookaan qoqqobbiin irra ga'utti geessisuun dadhabina bulchiinsa Abiy agarsiisuu qofatu hin taane biyyattiinumayyuu kan hoogganaa jiru warri sabni Amaaraa yookaan immoo sabni paartii siyaasaa Amaaraa yookaan Amaaraa sentrik kan ta'an akka
abiyyiin akka mootummaa Oromiyaatti ilaalu yookaan mootummaa Oromootti ilaalu. Akka inni boolla seenee qilee seenee maqaa Oromoo fudhatee akka inni qilee seenu barbaadu. Kanaaf uummanni Oromoo kan gochuu qabu immediately abiyyirraa detach of gochuu ture jira. Abiyyiin takkaa oonii goonee hin beenu. But in public akka biyyaatti akka biyyoolessaatti as a matter of policy disownii gochuu qabna abiyyiin uummanni Oromoo. Maaliif disownii gochuu qabna? Maqaa uummata Oromootiin nagaduuf deeman manni. Gaafa asiis achiis karaan itti cufame, karaa Ameerikaatti cufame. Isaayyaas waliin dubbii keessa seenuuf ni danda'a. Yeroo sana bakka deemu hin qabu. As Oromootti deebi'eetu maqaa Oromoo himata. Yeroo sana disown gochuun irra jira. Maaliif gorsa uummata Oromoo, gorsa jaarsolii Oromoo, gorsa abbootii gadaa, gorsa abbootii siyaasaa Oromoo dhaga'uuti kan jedhe. Uummanni Oromoo kan sabni Oromoo waan addatti ta'e abiyyiin gaafatee miti. Nummiidhin saba biraa saba Oromoos wal qixumatti ilaaliidha. Garuu inni uummata isaa saba isaa dhiiseetu saba warra kaan waliin daansii keessa seena jechuudha. So dubbiin maayiqabiin viizaa kun itti walii galla. Garuu immoo kan nuyi of eeggannoo gochuu qabnu mootummaa Oromootu biyya qabatee biyya kana bal'eessaa jiru kan jedhurraa of eeggannoo guddaa gochuun irra jira. Maaliif guyyaa lamaan kana keessatti waan nuyi dhagaa jirru abii gara uummata Oromootti akka mootummaa Oromoo godheetti kan dhiyeessuu barbaadaa jiru. Tarii filannoon dhufaa jira ta'a kanaaf ta'uu danda'a. Kun immoo qabsoo Oromoo daran caalaatti bal'eessuu qaba. Qoqqobbii kana ilaalchiseetiin mootummaan Itoophiyaattis dhiyeenya kana guyyaa kaleessaatiif fardas ibsa baasanii jiru. Ibsa kana akkamitti ilaaltu? Ibsa dadhabaadha. Amma akkuma jiraatti tuulaalte iyyuu teeknookiraatii yookaan immoo ekspertoota dhuguma biyya kanaaf yaadu waliin hojjechuu fedhii isaas hin qabaatanis hin beekan. So ibsa isaan baasan yoo ilaalte ibsa deebi'ee dippiloomaatiik feelerii kana suphee sirreessee fuulduratti deemutu hin taane ibsa mootummaa Ameerikaa mootummaa global giantii ta'e kana waliin lola keessa seenuu lola afaanii yookaan cold war keessa seenuu lola wal gaarrifachuu itti kan fakkaatu. Fakkeenyaaf diinaa muftii kan inni jedhu diinaa muftii jechuun bara TPLFis ergamtuu TPLF ammas immoo ergamtuu sirna siyaasaa Minilikiin hoogganamu waliin kan hojjetudha. Hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaan qabdu deebinee akka nuyi irra deebinee yaa ilaallu yookaan irra deebinee akka nuyi rethink goonu nu gochaa jiraa jedhe. So who cares? Itoophiyaan hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaan qabdu jijjiiramee hariiroon sun gara diinummaatti yoo ce'e eenyuun miidhama? Itoophiyaan miidhama moo Ameerikaan miidhama? Waggaa tokkotti doolaara biliyeena tokko kan kennu mootummaa Itoophiyaatu Ameerikaadhaaf doolaara biliyeena tokko kennaa jira moo mootummaa Ameerikaatu Itoophiyaadhaaf doolaara biliyeena tokko kennaa jira? Gargaarsi kun tarii hiikaan qabu aidin financial aid yookaan immoo developmental aididhaan biyyi guddatte hin jirtu jennee argi gochuu hin dandeenya. Obviously yes hin jirtu biyyi guddatte garuu mootummaa Ameerikaatu Itoophiyaa barbaadan ta'u Itoophiyaatu mootummaa Ameerikaa barbaada. For many reasons. Sana keessan galloom. Haa ta'utii garuu anas irratti kan inni hubadhu jara kana waan an dargaachoo sigee jedhee fudhadhu. Imbasii Ameerikaa dura namoota miiliyoona waamne deemne faajjii yookaan immoo baandiraa Ameerikaa gumnaa jedhe. So jarri kun mootummaa Abiy kanayyuu qileedha kan isaan buusaa jiran. Dadhabinnii fi wal'aaltummaan Abiy kanallee ofirratti hin beektu. So kun warra isaaniin daggaruuf ta'a baay'ee uummata Oromootiif miti. So waan Abiyyiin daggaraa jiran fakkeessaniitu yookaan immoo waan biltsiginnaa daggaraa jiran fakkeessanii biltsiginnaa qilee ta'aa jiru. Which is good for us. Which is good for uummata Oromoo. Garuu achi keessa uummanni Oromoo garraamummaadhaan jiru ni jira. Si gaddisiisu. Kan diasporaa irraa deebi'anii garraamummaadhaan biyya sarvii godhanii kan deeman jiru. Si gaddisiisan warreen kun. Garatti ba'an qaban keessaa. Wal qabatanii qileetti seenuu malee kana booda. Gorsa Oromoos dhaga'uu hin danda'anii dhaga'uus hin barbaadan. So kanneen akkasii ilaaltu wanti ibsi mootummaan Itoophiyaa baasaa jiru waan furmaata isaaniif fidutu hin taane caalmaatti waan boolla keessa qileetti isaan oofudha kan isaan gochaa jiran. Kanaaf immoo at the end of the day the winner is kan as keessaa mo'aatu jiru Pirezidaanti Isaayyaas Afeworqiiti. Akkamittiin mo'aa jira yoo jette tokkoffaa biyyattiin
nagaaf tasgabbii malee ajjechaaf roorroodhaan jiraatti kun Eertiraadhaaf gaariidha. Lammaffaa TPLFin mo'aa jiraachuusaa kan itti bartu guyyaa lola Abiy TPLF irratti dikleerii godhee kaasee TPLF mo'ate. Maaliif TPLF lolaan miti furmaanni isaa siyaasa settlementii siyaasaatiin ture. At the end of the day biyyattiin kun adeemsi isheen irra jirtu karaa isheen irra jirtu innumaayyuu akkuma yeroo darbe miidiyaa France 24 irratti jedhe in a violent dissolution process. Processii violently tamsa'u. So Oromoon maal gochuu qaba? Akka Oromootti wanti nuyi dubbannu yeroo itti biyyi tamsa'aa jirtutti yeroo itti guyyaadha guyyaatti dhiigni dhangala'u kanatti Oromoon maaluma qaba? Oromoon maal qopheeffate? Maal karoorfate? Hoggantoota siyaasaa qofa irraa waa eeguu miti. Akka Oromootti where are we? Eessa jirra? Biltsiginnaas ta'e, ABOs ta'e, KFOs ta'e at the end of the day diinni akka Oromootti si beeka. Maal keessa jirra? Har'a waan Abiyyifaan keessa jiran TPLF Maqaleetti baqate. Kaadireen biltsiginnaa lafatti baqattuu hin qabdu. Kanaaf yeroon kun yeroo itti akka sabaatti yaadnu akka sabaatti hireen Oromoo yeroo itti murtaa'u. Hiree akka Oromootti murteeffachuudhaan dura garuu mana keessaa waan nuyi murteeffachuu qabnu jira. Murtiin sun it's key yeroo ammaatti. I guess kallattiin qabsoo Oromoo gara kanarra deemuu qaba jedhanii amanaan. Galatoomaati mee ilaalcha waliigalaatitti hawaasni Oromoodhaa waan inni godhu qabu boodarra itti deebinaa mee ammaaf kallattii maan fuudheetiin gara sagantaa Hacaaluutti sinaa dabarsu. Sagantaa guyyaa dilbata raawwatame sanarratti haasaa taasistanii jirtu. Mee garuma gaafiitti deebiitiin Hacaaluun isiniif maali? Hacaalu is a unique type of human being. Sirbisaa waan nuti toluuf qofatu hin taane akkuma warra kaanii weellisaa waan ta'eeftu hin taane meelodii gaarii waan qabuuftu hin taane political location Hacaaluu qorachuun barbaachisaadha. Political location gaafa isin jedhu among ourselves nu keessatti rooliin Hacaaluun qabaachaa ture. Nuun alatti immoo Oromoo bakka bu'ee ga'ee yookaan shoora Hacaaluun taphachaa ture yoo fuutee ilaalte ga'ee baay'ee high responsibility ta'edha. Nu keessatti among ourselves jechuudha. Giddu galeessa ta'e Oromoon bakka adda addaa gaafa isin jedhu political location adda addaa qabdi Oromoon. Hacaaluun giddu galeessa ta'e Oromoo walitti fiduudhaaf nama socho'udha. Haasaa isaa interview isaa irratti. Garee tokko gammachiisee garee biraa offend gochuu yookaan immoo garee biraan akka itti gaddu nama barbaadu miti. Gidduutti ta'ee takka akka jaarsaatti takka akka hayyuutti kan inni dubbatu kan inni sagalee isaa dhageessifatu. These are a very difficult position to be. Har'a Oromoo keessatti yoo ta'e gidduu teessee Oromoo walitti qabde bakka adda addaatii irratti dubbii ka'a. Hacaaluun iddoo akka kanaa ture. Kun namoota baay'eetu identify godha kana waliin. Oromoodhaan alatti immoo fuunee ilaalle Oromoo bakka bu'uudhaan diinonni Oromoo eenyu akka ta'an nama articulate godhedha. So keessa keenya keessatti Hacaaluun akka gorsaatti akka jaarsaatti kan inni tajaajilaa ture. Weellisummaan isaa dandeettiin isaa inni waan biraadha achumatti dhiisuu dandeenyas. Obvious waan ta'eef. Roolii guddaa taphate jechuudha Hacaaluun. Gara biraan Oromummaan isaa akkaataan itti Oromummaa display godhu akkaataan itti confidence yookaan ofitti amanamummaan inni qabu beekumsa isaa irratti hundaa'a. So Hacaaluu akkasitiin ilaalla. Inspiration keenya yookaan immoo kaka'umsa nuyi waa'ee Oromoo irratti qabnu tokko achirraa madda. Akka dhuunfaatti hiriyaa keenya wal beenna waliin taphanna. Inni ajjeefamuudhaan dura torban muraasa dura bilbilaan haasa'aa turre. Waa'ee siyaasa biyya keenyaa keessa ilaalchisee wantoota ta'aa jiru tokko irratti kriitiksiin adda addaa ka'aa ture. Waa'ee sana dubbachaa turre. Isa dura ji'a Maarchii keessa
biyya deemeen ture Arsii Yuunivarsiitii keynote addressii wayii tokko gochuudhaaf yeroo sana walagarree wajjiniin dubbannee yeroo itti koronaan dhufaa ture jajjartiidhaan ijoollee isaa maatii isaaf jedhee osoo waliin taphatu ka'ee deeme. So at a personal level akkuma caaluun hiriyaanaa baay'ee ta'e at a personal level wal beenna baay'ee nama miidha kun guyyaa inni ajjeefamuu isaa dhageenye akkuma eengada dubbadhe it was during the summer time samiin blue aduun baatee guyyaa gaarii ituma teenyuu around 4 pm gara galgalaa nutti dukkanaa'e kun waan dhugaadha maaliif Hacaaluu miti kan ajjeefame sirni siyaasaa biyya sanaa ideoloojiin biyya sanaa hammam violent akka ta'e nama oromummaa isaa in a decent fashion argisiisuu barbaaduuf sirni ideoloojiin biyya sanaa hammam violent akka ta'e gabaabaadhumatti interview in OMN irratti laate torban tokko dura har'as Boris Iftaanis diinni Oromoo nafxanyaadha kan inni jedhe kun kana Hacaaluu ajjeesise kana kun kan nutti agarsiisu Teedii Afroo dhiyeessanii fakkeenyaaf har'as Boris Iftaanis diinni Itoophiyaa uummata Oromooti ituu jedhe deebii kenneera jennee bira darbuu dandeenya. Kun in a democratic process afaanii sagaleedhaan qofa kan wal falmitu gochuun hin danda'ama ture. Oromoon garuu Hacaaluun kana waan dubbateef deebiin kenname artistoota biraa jara keessaa yookaan sirna mootummaa biyya sanaa kan deggaru keessaa fidanii TV irratti dhiyeessanii waa akka opinion kennu gochuutu hin taane meeshaa ture. Oromoon in a peaceful way gaaffii gaafatu in a peaceful way no hin jedhamu yookaan immoo hin ta'u hin jedhamu meeshaadhaantu ajjeechaadhaan furmaati kennama. Nama meeshaadhaan si wajjin dhufee deebisii kennu barbaadu harka duwwaaf afaaniin itti deemuu hin dandeessu. Oromoon kana baruu danda'u dura jira. Yeroo baay'ee gowwoomfamneerra. Asirratti garuu boqonnaan qabsoo Oromoo asirraa kaasee waan adda ta'e baruu qaba ilaalcha jedhuun qaba. Hedduu galatoomaa waan hedduu keessa deemtanii yeroo hedduu wanti baratame hawaasa keenya keessatti gootonni Oromoo erga lubbuun osoo lubbuun jiran osoo hin taane erga isaan dabranii booda yaadannoon isaanii hojjetama. Isin ilaalchi kun hanga yoomii itti fufuu qabaa kan Hacaaluu maaltu adda godha innis erga wareegamee booda yaadannoon isaa dhaabbachuudhaaf yookiin hojjetamuudhaaf deema wanta kanarraa maal jettu? An kan waa'ee Hacaaluu na gaddisiisu kanarratti erga Hacaaluun darbeeyyuu kabajaa isaaf malu argachaatiin jiru. Wiirtuu misooma Amaaraatiif kaaree meetirii 42,000 kenna Abiyyi. Dheengadda guyyaa nuti waa'ee Hacaaluu yaadannoo Hacaaluu asitti press releaseidhaaf miidiyaadhaaf ibsa laannu. Hacaaluun garuu Finfinneedhaaf sirbee weellisee Finfinnee keessatti waa'ee galaan sirbee galaan keessatti ajjeefame Hacaaluu. Yoo galaan keessatti ajjeefamne reeffisaa yookaan du'aas qaamni isaa galaanitti geeffame ta'uu danda'a. We don't know that. Garuu namni Oromoo kan baruu qabu waa'ee galaan dubbate OMN irratti guyyoo waarii waliin galaanitti kan hin ajjeefame. Political messageidha kun ergaa guddaadha. Finfinnee keessatti Hacaaluun awwaalamuun lafa a piece of land kennuufiin hin barbaadamne yookaan hin danda'amne. Maatiin isaa of course ambootti awwaalama mucaan keenya jedhanii barbaaduu danda'u dhugaa ta'uu danda'a dhugaadha jennee asiin yagoon. Garuu waan tokko wanti nuyi beeknu maatiin isaa utuu Hacaaluu mootummaan Hacaaluun nama guddaadha. Goota Oromooti Finfinneetti awwaallatu jedhanii maatiin Hacaaluu waan didanitti hin fakkaatu. Kana maaliif hin sii kaase? Oromoon rakkinni Oromoon qabdu tokko namnitu jiru hin leellisnu namnitu jiru leegasii isaan mari'annu erga namni du'eeti. Kan Hacaaluu garuu erguma inni du'ee dadhabne yaadannoo isaa as diasporaa keessatti freedomii waan qabnuuf yeroo keenyaaf maallaqa keenyaa fi expertiizii keenya mobilaayizii gochaa jirra malee biyyatti har'a yaadannoo Hacaaluuf jedhamee dhagaan kaa'ame guyyaa sadii dura ijoolleen footoo suura kaastee nu bilbiltee nutti maatti turte. Diigameeti kan tamsa'e bakka itti Hacaaluun yaadannoo isaa jedhamee kan kaa'ame. Erguma inni du'e iyyuu hin dadhabame kan biraan achaafuuti. Dubbiin rakkoo Oromoon erga gootisee du'ee yaadatti kan jennu akkuma jirutti ta'e kan Hacaaluu kun innuma inni erga du'e iyyuu hin danda'ame. Kun haala addaa ta'een ilaalamuu danda'u irra jira. Kanaaf haga danda'ame yaadannoo nuyi asitti qopheessaa jirru waan Hacaaluu gitu. Hacaaluun an elegant, highly competent,
fi gaariidha. Wanti isa gitu yaadannoon isa gitus meritful kan ta'e beekumsa irratti kan hundaa'e falaasama irratti kan hundaa'e ta'uu danda'u turre jira. Hoyidhumaaf walitti qabamnee Hacaaluu waggaa tokko yaadannee deemuudhaaf miti. Hacaaluu deserves much better than this. Haqa argachuu hin dandeenye maatiin isaa har'a haqa Hacaaluu mucaa isaaniif haqa barbaaduu dhiisii ofii isaaniitii akka isaan itti jiraatan tarii yoo deebinee ilaalle sodaa meeqa keessa kan jiraatan. Kan mucaa isaanii dhaban irratti kan haqa dhaban irratti nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuu hin danda'an har'a. Miidiyaa irratti ibsa adda jiru ilaaluu dandeenya. Kanaaf tarii kanallee waan remedy godhu yookaan waan kana xinnoosee akka beenyaa ta'uu danda'u beenyaa gaafa siin jedhu sammuu isaanii reliefii kennuufii waan danda'u yaadannoo Hacaaluudhaaf gitu tokko qopheessuu dandeenya kan jedhuuntu Dr. Awwalalloo waliin mari'annee garee adda addaa garee dargaggoo Oromoo kan hogganu dargaggoo Oromoo hedduutu hogganaa jira dhimma kana nuti gargaarsuma goona sanatti deemamaati jira. Completely politically neutral hundi keenya ilaalcha siyaasaa mataa keenyaa qabaachuu dandeenya. Dhimmi Hacaaluu garuu dhimma Oromoof Oromummaa qofa. Nama kana yaadachuun barbaachisaadha. Dhimma siyaasaa of keessaa hin qabu. Ajandaa siyaasaa kam of keessaa hin qabu. Jaarmee siyaasaa kam waliin argu. Nama keenya goota keenya yaadannu leegasiisaa maqaasaaf hojiisaa preserve haa goonu maintain haa goonu. Dhaloota dhufutti haa dabarsinu yaada jedhurraa kan ka'e. Mee yeroo tokko addunyaa biyyoota gurguddatanii keessatti wanni arginu tariitii namni biyya sanaaf waan gaarii hojjete osoo dhuma lubbuun jiru yaadannoon fakkeenyaaf waan akka laabireerii guddaa pirezidaantotuma biyya Ameerikaa fudhachuu dandeessanii dhaabbataaf maqaa isaaniitiin NGO'n garaagaraa waan hedduutu dhaabbata. Kan biyya keenyaa kun garuu yeroo hedduu yoo arginu siidaadhuma yaadannootu dhaabbataaf isinoo wanti Hacaaluudhaaf osoo Hacaaluu fi fakkaattota isaanii isaatiif warra Oromoodhaaf yookiin biyya saniif waan gaarii hojjetanii dabraniif osoo dhaabbate yookiin osoo hojjetame wanni isin gammachiisu maali tokko? Wanti nu yaadatti jirru gama kanaan weellistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti bakka adda ta'e qabu. Weellistoonni Oromoo weellisanii qofa nu gammachiisu yookaan immoo weelluudhaan nu tajaajilu qofa miti. Qabsoo Oromoo adda dureedhaan kan hogganu gama weelluutiin weellistoota Oromooti. Eebbisaa addunyaarraa kaasnee Usmaayyoo yootti dabaltee Ambootti kan dhiyeenya kan ajjeefame daadhii shamarreen Oromoo weellistoon ajjeefamte hundi isaanii maqaa dha'uudhaan irraanfachuu danda'a ta'arra bakka adda ta'e qabu. Kun ilaalcha adda ta'e barbaachisa waa'een weellistoota Oromoo. Waa'een ajjeechaan weellistoota Oromoo irra qabu weellistoota Oromoo qofaan ta'uu qabu. So osoo isaan amma jiranii akkamittiin protectii gochuu dandeenya? Anamma waa'ee leegasii isaanii yookaan maqaa isaanii yaadachuu irra caalaa jaroota kana meenteenii haa goonu lubbuu isaanii haa baraaru utuu isaan jiranii. Erga isaan du'anii eebbisaa addunyaa lafarra gototamee hagarraa waggaa waggaatti ayyaaneffatama yaadannoon eebbisaa addunyaa. Garuu osoo akka soosaayiitiitti akka sabaatti ofii keenyaa lafa qabannee dhaabannee weellistoota keenya protect gochuu dandeenye defend gochuu dandeenye sirni isaatuu lafa jiraate weellistoonni Oromoo irra du'an. Har'a Hacaaluun lubbuudhaan jiraachuun utuu lubbuudhaan jiraate Hacaaluun tarii qabsoon Oromoo har'a waan rakkoo keessa jiraachuu dhiisuu dandeenya ta'a. Hacaaluun nama guddaadha. Baay'ee waan namoota baay'ee influensii gochuu danda'a. Akka jaarsaa ta'ee yoona aangawoota Oromoo walitti fidee walitti araarseera ta'a yoona. Walitti araarseera gaafa jedhu dubbii qabaatanii walirraa badan kiyyatu hin taane haala barbaadan hin gursachuu jiran kun beekamaadha. So osoo isaan jiranii weellistoonni Oromoo seenaa keessatti argineera waggaasa haala kamiin preserve gochuu dandeenya lubbuu isaanii baraaruu dandeenya kan jedhu irratti I guess ilaalcha yookaan yaada guddaa barbaachisa gama kanaan. Tarii wanti nuti kaasnee mari'achaa jirru over promise gochuun hin barbaadu wanta deliver gochuu hin dandeenye wanta gochuu hin dandeenye wal sobuu hin barbaadnu asitti. Garuu sababa yaadannoo kanaan walitti dhufnee weellistootas walitti fidnee haala kamiin lubbuu isaanii baraaruu hin danda'ama. Haala kamiin interestiin isaanii eegamuu danda'a. Kan jedhuuf ajandaa mataa isaa danda'e kan itti ranii gochuu dandeenyudha yaadannoon kun kan jedhudha. Gaaffii particularly kaasteef I guess waan ati barbaadu deebisuu dhiisuu danda'a garuu
Argentii wanti ta'e amma Oromoo keessatti maali? Akka saba tokkootti wanti argent ta'e namni tokko akka nama tokkootti argentiin yeroo hundumaa har'a waan nyaatu yookaan sa'a muraasa booda waan nyaatu. That's very urgent. Survive gochuuf, exist gochuuf. Akka sabaatti collective existence in keenya gaaffii jala seenaati jira. Kana dhuguman jedhan, dhuguman sodaadha kana. Collective existence in Kenya gaaffii jala yerootti seenaa jirutti urgency in Kenya yookaan urgent need in Kenya namoota osoo isaan duin legacy isaanii maintain gochuu osoo dandeenya natti tola. Garuu kanneen du'aa jirantu jira, kanneen mana hidhaa keessa tottolaa jirantu jira. Kana akkamiin gar tokko taluuccisnu dachii saamamaati jira, biyya saamamaati jira, sammuu keenya beekumsa saamamaa jira, dhugaa saamamaa jira ammoo. Akkamittiin dhugaa saamamaa jirra kan jedhuuf haqa kan nuti saamamaa jirru. TPLF yeroo ammaatti loobii isa ta'uu mootummaa addunyaa akka jirutti amansiisaniiti haala isaaniif mijatuuf gara fuulduraatti ceesisaati kan jiran. Oromoon kaleessas miidhamaa turte har'as miidhamaa jirtu ajandaa kana keessatti viizibiliidha yoonaan jette viizibilii miti waliin dhoosinu. Haqatu haqaaqame dhugaatu saamamne jechuudha. Isa diinni keenya nu saame qofa miti. Ana uummata Oromoo akka hopeless ta'uutu hin taane I think urgentiin wanta sana ta'utu irra jira. Sanirratti fookasii yoo goone wal funaanuu deebinee walitti deebi'uuf wal funaanuutu nurra jira. Kan kanaan achi dachii makeenya Oromiyaaf Oromoo qabnuyyuu in a short period of time dhabuudhaaf kan deeman. Waa'ee gara hiree qabsoo Oromootiif fuuldureen Oromoo maal fakkaachuu qaba yookiin garam deema ka jedhuuf gaaffiitti aanu ogoon ammaaf maaltu osoo hojjetame ka jedhu sanitti osoo adeemtanii xiqqoo naatuttanii Hacaaluudhaaf akka yaadannootti. Hacaaluudhaaf akka yaadannootti deeply isa explain gochuu nan danda'a. Generally waa'ee Oromoo walii wal qabsiiseen si deebisuu yaale malee. Waan shan karoorsine jirra. Yaadannoo Hacaaluutiif. Inni tokko interactive digital archive. Interactive digital archive jechuun hojii Hacaaluun haga irratti hojjete, weelluun hojjete, haasaan ni godhe, ilaalcha ni qabu, haala archived ta'ee, permanent ta'ee, bifa websiteetiin kan accessible ta'e, legacy isaa kan leellisu, ilaalcha Hacaaluun qabu, articulate ta'ee, barreeffamoonni Hacaaluu irratti barreeffaman bakka tokkotti funaanamanii akka library kan fakkaatu. Wayii online launchii gochuudha. Kanaaf garee namoota afurtu irratti bobba'ee ijoollee dargaggoo Oromoo, qeerroo Oromootii fi Oromoo waliin hiriyoota kan ta'an saboota adda biraa Faranjii keessaa illee hirmaachaati kan jiran. Hopefully guyyaa yaadannoo sana launchii gochuudhaaf qophaa'aa jira tokko. Lammaffaan documentary-dha. Documentary daqiiqaa 30-40 kan ta'u kan gareen nama afur of keessaa qabu bakka adda addaa biyyoota adda addaa kan jiran ijoolleen dargaggoon Oromoo documentary kana faayila walitti qabataniitu narrative isaatiif qophaa'aa jiru. Scriptiin isaa qophaa'aa jira jechuudha yeroo ammaatti. So documentary kun itemii erga nuyi yaadannoo Hacaaluu xumurree manatti galleellee kan addunyaaf taa'udha. Websaayitii adda addaa akkuma isin jedhe websaayitii archive slansii kaasirra kan taa'udha. Inni sadaffaan immoo festival guyyaa sana kan consume godhamudha. Festivaalli guyyaa Juulaay 31 walitti dhufnee Hacaaluun meeshaa inni qabaachaa ture beekumsi inni uummata Oromootti agarsiisaa ture karaa weelluutiin frustrationii qabu, sodaa qabu, gammachuu qabu, gorsa qabu, dheekkamsa qabu karaa weelluutiin nu quunnamaa ture. Karaa weelluutiin uummata Oromootti dubbachaa ture. So kana kan mul'isu kana kan calaqqisiisu festivaala tokko weellistoota biyya keessaaf biyya alaa kan hirmaachise walitti finnee ittiin festivaalii yookaan akka konsertiitti yaadannoodha kan qophaa'aa jiru inni sadaffaan jechuudha. Inni afuraffaa fi inni baay'ee murteessaan seminaara yookaan immoo workshooppii. Seminaara yookaan workshooppiin kun hayyoota Oromoo, hayyoota seeraa, hayyoota seenaa, hayyoota siyaasaa, yuunivarsiitii adda keessa kan jiran qorattoota seenaa walitti finnee guyyaa guutuu waraqaa qorannoo qopheessinee dhiyeessinee scrutinize goonee
waggaa tokko booda bara 2022 keessa kitaaba guddaa kan dhugaa Hacaaluuf seenaa Hacaaluu kan addunyaa beeksisu kaampanii maqaa qabutti dhiyeessinee publish goonee maxxansinee afaan faranjiitiin seenaadhaaf ol kaa'u. Seenaa keenya yoo nuyi barreeffanne malee namni yookaan diinni seenaa Hacaaluu nuu barreesse jechuun Hacaaluu al lammaffaa nu jala ajjeese jechuudha. So Hacaaluun already al lama arsa ajjeefameera nu jala. Al afuraffaa akka isaan seenaa isaa keessa nu jala ajjeesan waan hin barbaanneef hayyoota Oromoo biyya adda addaa irraa mobilize gochaa jirra. Chaaptarii adda addaa yookaan boqonnaa adda addaa kitaaba kanaaf akka isaan contribute godhan adda dureedhaan Dr. Awwal waliin editii goonee namoota adda biraas ofitti daballee 2022 yookaan bara 2022 keessa kitaaba kana Oromoodhaaf dhiyeessu responsibility kana ofitti fudhannee jirra. Inni adda biraan component adda biraan inni qabu inni jiru memorial activity kun light system adda addaa dhiyeessinee akkaataa Hacaaluu yaadachuu dandeenyu irratti orkestiraa baandii orkestiraa ta'eeffinnee walaloon kan itti dhiyaatu Oromoon kan reflectionii qaban Hacaaluu irratti ilaalcha qaban reflectionii qaban kan itti dubbisan kan isatti yaadannu haala colorful ta'een haala bareedaa ta'een sanadha kan qophaa'aa jiru madrakii sana yookaan immoo waltajjii sanatti qophaa'aa jira planeriin sanatu jira so gareen kun hundumtuu tiimii adda addaa qabu xinnaate nama shan of keessaa qaba gareen kun hundumtuu jechuudha nuti awwal waliin kanadha kan mobilize kan gochaa jiru ijoollee energize gochuu motivate gochuu abbummaadhaan garuu adda durummaadhaan kan hoogganaa jiru kan hojjechaa jiru dargaggoo Oromoo qeerroo Oromoo kan biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa fi Awustiraaliyaa keessas ijoolleen jiranitti hirmaachaa jiru. Sagantaan kun sagantaa waggaa tokkoof taa'u moo itti fufiinsa qabaata? Ammaaf dhugaa dubbachuudhaaf waggaa kana hojjennee haala successful ta'een agarsiisuudha kan barbaannu. Hojjennee uummata Oromootti agarsiisnee san booda waggaa sattaanuuf uummanni Oromoo yoo barbaade gareen kun itti fufee dhimma kan nuuf hojjetu yoo jedhan yeroo keenya ilaallee itti fufnee gareen kun deebinee reactivate gochuu dandeenya. Tarii sustainability waan kanaa garuu ensure gochuudhaaf garee permanent ta'e bira keenya bira deemuu barbaachisaa natti fakkaata. Garee dhimma yaadannoo Hacaaluu irratti waggaadhaa waggaatti itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu lafa kaa'uun dirqamadha. Hammaaf garuu urgently wanti nuti itti jirru sagantaa bara kanaa qopheessinee hadhiyeessuun delivery haa goonu. Isa hafee uummanni Oromoos ofitti hojii kana keessatti daballee namoota haaraas humna haaraas itti finnee permanently kan itti fufachuu hin danda'ama. Hedduu galatooma gaafiin ani asii qabu xumuradhee jira garamee waliigalatti dhaamsisen Oromoonni bakka lamatti addaan qoodamanii argamu. Oromoon tokko ka biyyoosaa keessa bakkuma jiru Oromoon kun immoo kan dachiirra faffaca'ee bakka biraa jiru. Warra biyya jiruuf warra ala jiruuf dhaamsisen qabdan waliigalatti maal? Dhaamsa gammachuun qabu. Garuu inni biyya jirus inni biyya alaa jirus inni dachii yookaan inni gammoojii jirus inni qaalittii jirus yookaan inni gullallee jirus inni bilisiginnaa keessa jirus gowwummaadhaan jechuudha. Yookaan walitti qindaamee saalfii nurra jiru keessaa baana. Yookaan walirraa faffagaannee tamsaanee garbummaan kun itti fufa. Lafuma keenya irratti qunxuranii waan shishfiidhaan Oromoo gammachiisuun itti fufa. Saba miliyoona 50 jennee sirbaa ooluun aadachaa ooluun gatii hin qabu. Dhugaasaa dubbachuun barbaachisaadha. Sabni Tigraay miliyoona 6 miliyoona 7 yoo baay'ate miliyoona 8 9. In fact maallaqa qabu, kreditii qabu, political kreditii waggaa 30 ol qabu. Sana ta'uu danda'a garaagarummaa. Kan keenya garuu wal sabuu hadhaafnu. Yoo gammachuu qabna ta'e akka jirutti uummanni Oromoo akka jirutti gammachuu qaba yoo ta'e hojiin barbaachisu dalagaan barbaachisu hundumtuu dalagaa isaatti deebi'u. Akkasumatti itti fufna. Lakki gammadoo miti rakkina keessa jira namannu jalaa dhumaa jira. Hoggantoota keenyatu mana hidhaa jira. Loltoota keenyatu gammoojii keessatti lolee du'aa jira.
biyya keenya irratti akka barbaadetti murteessaan jirru. Kun immoo rakkoo bu'uuraatu nu keessa jira. Waliin jiraachuun keenya walirratti hundaa, walirratti depend ta'a. Walitti dhufnee let's fix this jenne yoo ta'e we have to. Jaalannus jibbinus kanaan achi seenaan garuu akkaataan itti nu yaadatu. Generation kun kan jedhu akkuma walagalaatti abbootii keenya dabalatee warra dargaggoo dabalatee hunda keenya warra giddu galeessa jirus dabalatee waan gaarii Oromiyaaf akka nu hojjennetti wanti gaariin ni jira. Nu gaafa jiru hundi keenya wanti gadhee ni hojjennes ni jira. Eeyyama laanne Oromoon akka du'uuf, eeyyama laanne Oromoon akka saamamuuf. Akkaataan itti eeyyama laanne har'a anaafati afaan Oromoo tokko dubbannaa aadaa ta'uu qabna. Bakka daddaatti dhalannee bakka aadaa daddaa keessaa dhufuu dandeenya. Jiruuf jireenyi kee ani irratti hundaa'uu qaba. Jiruuf jireenyi kiyya sirratti hundaa'uu qaba. Ansiif risoorsii ta'uu danda'u narra jira. Ati anaaf risoorsii ta'uu danda'u narra jira. Qofaa kee of bilisoomsuu hin dandeessu ammati. Qofaa koo wannuuf keenya meeshaan baadha yoo ta'e yookaan immoo qeerroon karaarraa kakaasa yoo ta'e qofaa koo Oromiyaa bilisoomsuu hin danda'u. Gaaffii Oromoon qabdu qofaa kiyya fi danda'u. Atis qofaa kee wanta gochuu hin dandeessu. Aangoon political poweriin soorsii lama qaba. Civil powerii fi military poweridha. Har'a civil powerii qeerroo popular movement goonee yoo ilaalle. Military powerii immoo kanneen gammoojjii keessa jiran goonee yoo ilaalle. Kullachan walirratti yoo hundaa'e malee eessa ga'uu hin danda'amu. Uummanni Tigraay diina ofirraa faccisaa miti meeshaa baatee laawunchariidhaan. Uummanni Tigraay TPLFin Ameerikaan akkamitti ilaalti? Akka true liberator yookaan immoo adda bilisa baasaa godhameet kan ilaalamu. Waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisa baasaa Oromooti ta'eet kan ilaalamu irra jiru. Pointii sanarra ga'amaati jira. Humni qeerroo, humni popular poweriin yookaan civil poweriin kana walii wal dubbisuu danda'u jira. Lolli uummata Tigraay irratti labsameera yoo jenne Oromiyaa keessa nagaa jira. Lolli Tigraay keessatti labsamuudhaan dura Oromiyaa Gujii keessatti, Boorana keessatti bilbila kaasan jedhanii riippoortii Human Rights Watch yookaan Amnesty International erguu dandeenya. Lolli Oromoo irratti dhuguma banameeti jira. Police enforcement miti kan jiru. Lola banamee jira. So kana keessaa kan boo dandeenyu civilian powerii fi military powerii walitti qindeessuu yoo danda'an. Kun yoo ta'e garbummaan kun ta'uuf uummanni Oromoo kana beekuu danda'u turre jira. Inni dhuma qabsoo fi hoggansa alaa hin eegna. Alli yookaan diasporaan anaafati diasporaa keessa teenyee secondary role qaban yookaan assistance role qaban gargaartota yaadaan gargaaruu dandeenya. Ilaalchaan gargaaruu dandeenya. Garuu wanti jiru Oromiyaa irra jira. Hoggantoonni uummata Oromoo akkuma sillatu kan irra deebiin barbaachisaadha. Gammoojii jira. Qaalittii keessa jira. Gullallee jira. Jara kana akkaataa itti walitti qindaa'uu danda'u yaadaan meeting of mind wal dubbisuun akka danda'amu at least akka diinaatti akka waliin ilaalle akka diinaatti akka wal hin ariine gochuun barbaachisaadha. Maaliif jiruu keenyatu existence keenyatu walirratti hundaa'a. Existencein saba uummata Oromoo Wallaggaa keessa jiru existence Oromoo Arsii jiru irratti hundaa'a. Kan Booranaa jiru irratti hundaa'a. Kun rocket science miti. So meeshaadhaan loluu kan garee tokkoo qofa godhanii ilaaluun qeerroodhaan karaatti ba'uun immoo kan bakka tokkoo qofa godhanii ilaaluun mootummaa keessa seenii dalaguudhaan immoo qabsaa'u kan saba tokko naannoo tokko yookaan kan shawaa qofa godhanii ilaaluun Oromoo bittinneessuudha. Oromoo mancaasuudha. Kana hundumaatu yoo walitti dabalame yoo walitti kunuunfametu collective gain fida. Ka'atiin kana hubachuun beekumsa adda ta'e nama barbaachisu. Garuu garaa qulqullummaa barbaachisa. Garaa qulqullummaa gaafa isin jiru good faith. Dhuguma Oromoodhaaf fayyada jettee tamamuu barbaachisa. Yoo kana hin taane I guess eessayyuu ga'uun hin danda'amu. We are doomed yoo kana goonu ta'e. Kana goonu yoo ta'e garuu yeroo dheeraa nutti fudhatu. Ji'oota waggaalee fudhachuu dhiisuu danda'a. Oromoon miixatee yeroo hundumaa da'uu dadhaba. 1991 waan meeqa keessa darbee chaartar bira ga'ee as deebi'e. 2018
afoo bira ga'ee walakkaan qaalittiitti deebi'e walakkaan gammoojjiitti deebi'e. Why? What happened? Maaltu ta'e? Isa kana uummata Oromootiif dhiisuu nurra jira. Egaa Dooktar gara stuudiyoo Oromiyaa 11 dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaadu maqaa kiyyaaf maqaa daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11tiin. Baay'ee galatoomaa atis hojjettoonni Oromiyaa 11 hundumtuu kabaja nu gootanii nu affeertanii asitti waan nu waamtaniif wiikeendii darbe kana ammoo gargaarsa guddaa waan nu gootaniif galata guddaa qabdu. Uummanni Oromoo isinitti boona an baay'ee gammadeera baay'ee isinitti booneera qabeenya isin qabdan qophii isin qabdan Oromoon kana arguu qabdi. Galatoomaa. Hedduu ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sonni guyyaa keenyaadhaa kana fakkaata ture. Turtiin Dr. HEENOOK GABBISAA wajjin godhaa turre kana fakkaata. Yeroo biraa hanga walitti deebinuuf turtii gaarii nuuf qabaadha.